Hayyoon Oromoo guddaan Dr. Gammachuu Magarsaa rakkoo keessa jiraachuun himame. Hayyoon kun hanga mana jireenyaa isaanii gurguranii kitaaba seenaa Oromoo barreessuu ittiin maxxansiisuu nama gahanidha. Dhimmi Dr. Gammachuu Magarsaa baatiiwwan dura ijoo dubbii ture. Rakkatanii hanga bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii jiraachuu isaaniitu karaa miidiyaatiin dhagahame. Wanti sun ijoo dubbii ta'e osoo Oromoon furmaatetti hin goone achumaan deebifamee callifame. Dhimma deebi'anii bakka dhaloota isaanii godina Qeellam Wallaggaa jiraachuu isaanii ilaalchisee miidiyaa mo'aa irratti afgaafi tibbana taasifameef gidduutti kan gaafataman Dr. Gammachuu Magarsaa dhugumatti rakkachuu isaanii dubbatanii yeroon bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii lafa maatii isaanii qotatanillee jiraachuu himan jireenya isaanii keessatti aarsaa guddaa kafalus dubbataniiti jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kanaan dura adda Dimokiraasii Warraaqsummaatoota Itoophiyaatiin ari'atamuu himan mana jireenya isaanii gurguranii kitaaba waa'ee uummata Oromoo irratti maxxansaniif oolchuufaa dubbataniiti jiru. Namoonni isaaniitti siqeenyaan beekan rakkanne jedhanii dubbachuu hin barbaadan kan jedhaniin Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo jalqabaaf rakkoon harkaan dhabee hin beeku garuu ammoo rakkoof jilbiifadhee hin beeku wayita jedhan dhagahame. Dubbiin kun rifaatuu guddaa uumeetii jira. Hayyoon Oromoo hanga kana gahanii fi uummata Oromoo biraa oolmaa guddaa qaban Dr. Gammachuu Magarsaa mana dhabanii hanga godina Qeellam Wallaggaa deebi'anii jiraachuu wayita gahan abbootiin qabeenyaa Oromoo eessa jiru jedhanii gaafataatii jiru. Mootummaa Oromooti jedhu ayyaanaa fi wantoota garagaraa sababeeffatee namoota oolmaa guddaa biyyaaf oolanii mana jireenyaa dhabaniif mana kennuu akkamiin Dr. Gammachuu Magarsaa dagate jedhanii gaafachuu irratti argamu. Sabni Oromoos Dr. Gammachuu Magarsaa mil'achuu akka qabu namoonni garagaraa marsaa miidiyaa hawaasaa Hayyoon Oromoo guddaan Dr. Gammachuu Magarsaa rakkoo keessa jiraachuun himame. Hayyoon kun hanga mana jireenyaa isaanii gurguranii kitaaba seenaa Oromoo barreessuu ittiin maxxansiisuu nama gahanidha. Dhimmi Dr. Gammachuu Magarsaa baatiiwwan dura ijoo dubbii ture. Rakkatanii hanga bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii jiraachuu isaaniitu karaa miidiyaatiin dhagahame. Wanti sun ijoo dubbii ta'e osoo Oromoon furmaatetti hin goone achumaan deebifamee callifame. Dhimma deebi'anii bakka dhaloota isaanii godina Qeellam Wallaggaa jiraachuu isaanii ilaalchisee miidiyaa mo'aa irratti afgaafi tibbana taasifameef gidduutti kan gaafataman Dr. Gammachuu Magarsaa dhugumatti rakkachuu isaanii dubbatanii yeroon bakka dhaloota isaaniitti deebi'anii lafa maatii isaanii qotatanillee jiraachuu himan jireenya isaanii keessatti aarsaa guddaa kafalus dubbataniiti jiru. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa kanaan dura adda Dimokiraasii Warraaqsummaatoota Itoophiyaatiin ari'atamuu himan mana jireenya isaanii gurguranii kitaaba waa'ee uummata Oromoo irratti maxxansaniif oolchuufaa dubbataniiti jiru. Namoonni isaaniitti siqeenyaan beekan rakkanne jedhanii dubbachuu hin barbaadan kan jedhaniin Dr. Gammachuu Magarsaa yeroo jalqabaaf rakkoon harkaan dhabee hin beeku garuu ammoo rakkoof jilbiifadhee hin beeku wayita jedhan dhagahame. Dubbiin kun rifaatuu guddaa uumeetii jira. Hayyoon Oromoo hanga kana gahanii fi uummata Oromoo biraa oolmaa guddaa qaban Dr. Gammachuu Magarsaa mana dhabanii hanga godina Qeellam Wallaggaa deebi'anii jiraachuu wayita gahan abbootiin qabeenyaa Oromoo eessa jiru jedhanii gaafataatii jiru. Mootummaa Oromooti jedhu ayyaanaa fi wantoota garagaraa sababeeffatee namoota oolmaa guddaa biyyaaf oolanii mana jireenyaa dhabaniif mana kennuu akkamiin Dr. Gammachuu Magarsaa dagate jedhanii gaafachuu irratti argamu. Sabni Oromoos Dr. Gammachuu Magarsaa mil'achuu akka qabu namoonni garagaraa marsaa miidiyaa hawaasaa